Ismaa'il fe Darsite yaga Sini Ali dufe diada اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام فمنوا بوصل أليس التي وداء خلبي ولو في المنام وصلي إلهي على المصطفى إلهي وبستي وآل الكرام ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغانا جيان دفتن أنيس دفع رميركانا كوبيته ليادا بغانا جيان نيدن هاي إنوا سيادتي نكا أمان تنا سغنتا دبرسو جيرو هاي ويي ريبون تناسي سين نيجر إلمان كي ياد يتين باري سيادتي هاي أران تنا وي أرى تين إذا فولا غوريتين براغو تيتي موسى محمد ربي سيادتو جوغا شباقا خانا وعليكم السلام جادا أني دوفي إسينو دوفتني نما هيا أبشر أكيدا تيرا تنين إدا أريوندا أرانتنا يو الدنيا دي ما ندبسين لكوفزاقيا نكبدا مونا بغانا جادا دوفتني سيس أبشر فاطمة كيف أهلين وسالي ولا اللبي دابواني بودسين كرايسون يلا في تو ديم تاني يوم ندبست ميركوري يوم ندبست أيومين أركي دبيته أنيلين ربي نسايتين يالتي سياجارتو أنيلين كسمتي ربي يجدو سيارة أرسين تان أيه ما شاء الله وي سيادة نمكا سيادة ججبي ميركوري أتي أي لسرا قطعي مكان أبو سوديمتا اسماعيل نما يادلي نما خيبساتي خنين نتيا أنياديو نجلا دوبني يتدي جيبنا الخال ديم تامي أيلي سرقتي ميركوري سما فرادة دوّي قدامي فيناتي مزيرتي ألقى أسوأتي فيناتي تنبركك جين فيناتي ألقى ناميتي عبد الرحمن خلي سبر كوي تنبركك جين فيناتي عبد الرحمن سيفين ما في جيل قرّك أبدو جين فيناتي مزيرتي فيناتي هاي أرانتن ألقاني فيفو بديكوتي ألقاني جيرو ويجايبا تودي سنو مرة تيالتو وي ميركوري جلبي فچو قبضة يتيرا ألقان عرفو ألقان ألايون جير خديرات سني جيران مكانا مبلسي نانجي تير أيما تنخل درسي تنيا ديبنا إيقا درسي تينيا تخلي ما شاء الله بغانا جاي لفتني أبشر إذا بيتا إذا مال تاتي يتني جي نماتون عبد الرحمن إذا خنين أنا سيلا لبو ناوردفو دتبان كانمني هاي أكدور تكا أصونا وان تكا يوم قابل وان برا ترفيون هاتي بسني أرمال تاني قلبنا سنجيري يتين قلب آرخا يو براتوني وصو برسيسان قطاقة سجرو براتوني ينور دوفني فودان على قلل لالي برسيسا قلبي ننشب تومي لالا خايسن إيغا وصو برسيسا سبورا يليجي تكاو قبضي يليجي برسيسو جرو يو براتوني خان فودان قلالي خان وسيتما مرمسا لفقق أبي خاولي ناسوي
ayyee abshir aara dhugaatii mi bar aara dhugaatii miti beektaa wanni ni dheeda akkas jeef akkuma gorsa ta'uufi malee aara dhugaatii miti aaree isaan isinirraa dhaqa ilmaan kiyya abbaan aaree ilmaan isaa eessa geesse mee'uu isaa eessa geesse jettanii yaaddan ilmaan isaa akkasii feenaatii amma dhuftaa way jabaarra buumaa kutaa jeequ jira jabaarra buumaan feenaatii jabaarra buumaan kutaa jeequ jiraatii jilbiifachiisi gurra qabachiisi yoo diides kurkumii mataa keessa dhayi kanaafuu eewwa tasniim feenaatis gurra qabachiisii unumaa saa dabarsitee dhufteemi osoo ulaan dhadhayin seente sanuu usteetu moolaa birgiddi gootee darbitee dheesseentee tasniim arraan tana laqaasi goonaa feenaatii gurra qabachiisii wanti ammoo eega gurra qabatte booda jabaarra buumaa kutaa jeequ jira adabuu qabatte hara darsii deebina amma eegaa eda waa meeqa laallee harfiin eda laalle tam arra keessaa boo qabna waa'ee harfii usmaanii etallaan abu warraan tana qophaa'eetiin dhufaa ayyaa mee hanqasuu harfii qubeelee eda laalle barreeysaa qubeelee eda laalle san barreeysaa tam irraa laalle qubee jaa laalle qubee jeen laalle san barreeysaa ayyee waalaikum salaam dhiyaadhaa warri muruftan ayyaa araan tana isheetti mul'adhuu beeytanii yoo mul'adhees na kofaltanii koflaa gaa'o duruuna kofluu bartanii koflaa arra sheekh ajaa'ibaa tokkoon fakkaadhaa natti hin koflinaa gaa'ii usaatuma barreessaa isin arra maaliif fakkaadhame abba dhagaa hin mul'adhaa arra inumaatu istaayila biraattiin isin karaa isaa fa'a istaayila biraattiin isin karaa isaarra arra istaayila kanattiin isin karaa isaa akkam hin taane ariifaan saar ani istaayila kun naatee jira
eegaa ni yaadattanii kalee arra sheekumaa akkamtu dhufe jedhanii uleedhaan haala jala fiiganii abbaagaa barreeffamni isin haa mul'achuu qaba. jaartii sodaatu isin bira jira jaartii sodaan nu bira jira hay roobaa olee balarra roobaa olee wallahi arran tanao gizee hundaa oguta kamuta warii maal maal dhiisnee jira o istaayil adda addaa deemna akkam imaamanni kiyya kun tooppii wili egaa qubee harfii qubeen eda laallee komeenti teessanii narku beekte gisee ilaaluu fedhe achi deemeeti ilaalees deebi'a. Harfiin eda laallee harfii haa fi sood ammas harfii haa fi dood dabalata harfii saatii fi harfii shiin laallee jirra arra harfii biraati ilaallaa inshaallah harfii biraati ilaallaa arra eegaa way ajaa'ibu maal arra harfii afur laalle inshaallah arraan tan harfii afur laalla harfii afreen laallu harfiin afreen laallu faa fi ghayn ميم في عين harfii afreen tana laal barreeffama keessatti harfiin faatii fi harfiin ghayn bikka itti wal fakkaatee dhuftu jira akkaataa itti gargar baasnee boca isaanii itti ilaaluu jira ammallee miimii fi ayin akkaataa itti wal fakkaattu jira bikka itti wal fakkaattu garaagarummaa isaanii bikka itti ilaaluu jira yoo kana kunis laafaadhaa bira kunne kana laallee inshaallah kanarratti qo'asoonni eegas booda kabiraa irratti ichi deebina mee ni mul'ata barruunti ni mul'atti barreeffamni kiyya ni mul'ata waalaikum salaam warreen ma dhuftan dhiyaadhaa barreeffamni kiyya ni mul'ata ayyee maashaallah eega mul'ate egaa harfiin hogguu duraan dhufanii fi hogguu boodaan dhufan hogguu kophaa dhufanii fi hogguu boodaan dhufan garaagarummaa hedduun qabu harfiin faa jara lameen kana dura laal harfiin faatii fi harfiin ghayn hogguu kophaa dhufan boca kanaan ta'an tunis tuqaa gubbaa qabdi maraa qabdi lakkoofsa 9 ka qombole fakkaatti kuni lakkoofsa arabaa afurii fi tuqaa ka gubbaa qabu fakkaata kanaafuu faan akkanatti is kophaa ayiniis hogguu kophaa taa'u akkanatti ta'a barreeffama keessatti barruu kitaaba majiidii fi kitaaba usmaanii edda dubbateetiin jira barreeffama majiidii fi barreeffama usmaanii jaamee jira kitaaba quraanaa keessatti barreeffamni majiidii jaamuu fi barreeffamni usmaanii jaamuu garaagarummaa qaba kanaafuu
akkaataa barreeffama lachuutu ilaalaa deemna. Ayyee harfiin ayin harfiin ghayin barreeffama Usmaanii keessatti akkanatti ta'isi. Barreeffama Majiidii keessa kophaa gisee dhuftu yeroo takka akkanatti ta'isi yeroo takka Majiidii keessatti Usmaanii keessatti barreeffama kitaaba Usmaan ibn Affaan jechuudha. Kana bal'inaan gaafaan bakka isaanii ibsa isaanii seenne Majiidii jechuun maal jechuun maaliif jecha akkana jaamee bakka isaanii ilaala. Amma maquma qofa dubban. Barreeffama Usmaanii keessatti Usmaanii script hajaamu keessatti ghayin akkanatti teessi. Majiidii keessatti akkanatti si teessi yeroo takka akkanatti teessi. Asitti harfiin غيني في حرفين خاء والفكاجوسيتي حرفين خاء أكيد لالتي أكنت تيسي جنة أكنت قلتهم مالتي جنة أكنت تستاهم مالتي جنة مال كيستي مجيد كيستي عثماني كيستي سنغافق بكا إبسا ساني غراغرو ما قبي إسالمي أولي مدارتي سادي من الله خافك خارغون أيه خان بكتنت خباق زي تيسو أكنا قدين شفمتو خان أكنوات تيسي قد سرارتي كاق قباتي بنا راسي غين خافكاتي قرو شوفا راسي قدين أكنك تيسي غين مجيدي غيستي عثماني غيستي بريفما عثماني غيستي غين أكنك تيسي أسيتي خافكاتي خاوم مان غراغرما وني قبدون بوچا خنان بنان كون والفكاتا قري اسين ديغري نكا خا قبدو اسينيس ني قبدي غمنانيس ني قبدي غد خناني قبدي غرو خوني خان مجيدي خيستي خان بناتي كو قب غين غد شفما انافو خوني في قوه الفكاتا اما بريفما هذا خيستي لالو خافي غين بريفما خيستي مجيدي غيستي أقو بريسون أكنا بريسون ها قفا قبي تكتكتي مجيدي تكمي تيسا كانت تيسي عثماني تكانت تيسي كتابة لجو بيقو أمنا بريفما لجو أنا أفو بكا ساني لال أما خاف النجرة بكا مدالة ونفينيا برو عثماني في مجيدي غيستي بلينا لالا أما فان قباقو تيسو كانت تيسي أنا لنقبتو أكنو يتي بات إنجنون أكنو يتي بات إنجنون بات جنا دادي في فاس ولي تديمنا بكساني تديمنا لا ليس زينجيكو وين خبايو تيسو أكنني تيسي وين أيه خباك زيتان فانا كنا تيسي وين أكاتا لمن كنا جرر عثماني مجيدي جنة دباس جيسان باسنا كرو خطابة بريفما داداون جروجيتشا أكنتيس نقرر خباق زي تيسو أكنتيس نقرر غين فا خباق زي تيسو كلمة قفت تقر أيه جزي بودر دفن أقو بودان دفن غرو سنغالو جرا ونين جيوكون سنغالو جرا يو سنغالو جرا تكتا كنابري سايدا با وصون خطوم راتين كون يو سنغالو جراتي تكتا كبريسا دفا يو سنغالي موبايل تكشو قبضان ساتي جوال لي خيتك كالا umurayyan finati umurayyan arra dhufteti gurra qabachiisi way finati umurayyan arra dhufteti hay jabarra buma umurayyan arra dhufte oso hayyaman gaafanne seente gurra qabachiisa Emila Suleyman wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh gurra qabachiisa aye yo siningale takka warren galinif warra ma dhufe irraan deebi'aaf aye
haya walitti dhiyeenya amma barimeetiin jira. Majiidii fi Usmaanii barreeffama majiidii hajennuun maalummaa isaa dhimma isaa amma hirraan dubbannu maquma qofaan tuqu jira. Maqaa tuqu osoo hin tuqne bira dabruu hin danda'a. Garuu barreeffamni kitaaba keessa jiru akkaataa lama jira. Qabxii akkaataa lama kaayamaa. Tokko Usmaanii jaama. Tokko majiidii jaama. Ammoo isaan nama warra barreeffama kana akkaataa boca barreeffamaa kanaa kitaaba itti kaayan bal'inaan bakka isaaniitiin dubbadhaa amman dubbadduun jiru jira. Wanni qabachuu qabdan tuni faadha. Wanni irra naa hundooytan tuni faadha tuni gayni. Qubeen faa bocinisii kophaa gisee dhuftu akkana dhufti. Akka gabatee qubee arabaa 28 jee isinii barreesse gubbatti agartanitti. Faan kophaa gisee dhuftu akkana teessi gabaabatti. Gayin kophaa gisee dhuftu akkana teessi. Tana beeytanii misin. Qubee gayin. Tana beeytan. Akkanattis ni teessi. Kophaa gisee dhuftu. Barreeffama Usmaanii keessatti kitaaba Quraanaa keessatti akkaataa taa'umsa boca qubeetiin himu jira amma. Sababa itti taateef himaarree gaafasii ilaalaa amma yoo gaaffii akkasii gaafatan hin deebisu. Yeroo ofirraan gubu. Wanni irratti xiyyeeffachuu qabnu waaniin isiniin jiru. Gaafaa maqaa waan kana maqaan isinii majee maquma san qabadhaa malee in diiteelii bal'inaanii keessa baraa sammuu if hin jeeqina. Gaafaan bakka sitti himu niin himu. Amma boca laalu jira hujii isaanii ganaa maaliif tun akkana teessi? Tunoo maaf akkana teessi? Maalummaa isaanii bakka isaanii san ilaala. Ammoo boca qofa qara'u jira. Walii gallaa? Hayyee gaaffii biraatiin mataa ifis garangalchinaa warra haanis hin jeeqina. Wanni warri na hungale jettan laaftutti isinii galcha. Tuni qubee faa jennaan. Tuni qubee gayin jennaan. Qubeen faa hogguu kophaa teessu haala kanaan keenya agarra. Qubeen gayin hogguu kophaa teessu haala kanaan garra. Dabalata akkanattis ni barreeffamti. Akka jalaa kanattis ni barreeffamti. Qubeen gayin. Qubeen gayin akka jalaa kana ni barreeffamti. Kophaa gisee teessu. Akkanattis ni barreeffamti. Kophaa gisee teessu. Maaliif? Kanooniin fideef qubee haa wajjin waliif fakkaattu haa fakkaatti xiqqoo. Akkana yoon godhe haa jennaan. Garuu haarraa adda. Asiin waltuqee jira. Waltuqee jira. Triyaangil roog-sadee fakkaatti. Gubbaarraa. Roog-sadee gubbaan fakkaatti. Gayin. Kophaa gisee teessu akkana ni dhufti gurra si calawu. Gisee kophaa dhuftu harfiin gayin akkana ni jirti akkana ni jirti taakka. Qubeen faa gisee kophaa dhuftu akkana teessi. Gabaabduutti. Wanni majiitii fi Usmaanii siin jeef qubeen lameen akkaataa lama teessi kophaa dhuftee maaliif akkana teessi tun maaliif akkana teessi akkan jenne barreeffama majiitii keessatti akkana agarra akkanattis ni jirti akkana agarra. Barreeffama Usmaanii keessatti akkana agarra qubee gayin. Takkatan. Hogguu duraan dhufan hogguu boodaan dhufan ammaas. Hogguu boodaan dhufan hogguu duraan dhufan laalle. Hogguu boodaan dhufan asuma duratti faa kophaa gisee dhuftu akkanaami barreeffama biraatu asii duraan jira. Barreeffama biraas duraan jira. Faan lamada jirti. Boodaan jirti hin jennuun. Yooniin akkana godhe faan boodaan jirti jidduun jirti jaamti. Yoo akkana dhufte faan jidduun jirti jaamti. Garuu sararri akkana ol godhu kun asii kuni gamanaan tuqaa qabdu tanaan asitti goolabamee jira. Kuniin saa kun faadha. As duraan qubee biraa jira jechuudha. Kanaafuu boodarra jirti jennaan. Sararri akkana ol garagale kun boodarra jiraachuu siin nu ibsaa qabadhaa. Duraa miti jidduu miti booda jirti faan asitti. Sababni faan booda jirtuuf maraa kanaatu nu ajaja. Faan bocni faa asii goolabama jechuudha. Wanni akkana ol garagalte kun bocni faadhaa asii goolabamaa. Ammoo qubee biraatu isii duraan jira jechuu dabarsitii. Boodaan hogguu dhuftu faan akkana yoo kophaa dhufte haala kana garra faa yoo boodarraan dhufte ammoo qubee biraa asiin jira asiin
boca kana haalaan qabdu faan boca kana haalaan qabdi ghiin laal ghiin kophaa kana garra hogguu boodaan dhuftu akkana inni garra hogguu boodaan dhuftu ghiini tun kophaa yoo dhufte kophaa guu dhuftu usmaanii barreeffama usmaanii keessatti ghiin kophaa yoo dhufte akkana boodaan yoo dhufte akkaataa lachuutu laalla boodaan yoo dhufte akkana inni dhufti barreeffama biraa asiin jira waan fedhaa ta'u maal waan fedhaa ta'u ghiin bocasii ta duraanii san eessarra goona asirraanii achi baasa barreeffamni eessa tuqaa as tuqaa usmaanii majiidii ayyee ghiin boodarraan gisee dhuftu akkana dhufti barreeffama majiidii keessatti barreeffama usmaanii keessa kun majiidii keessatti ghiin boodaan yoo dhuftu akkana dhufti harfiin ghiin boodaan yoo dhuftu akkana dhufti akkaataa lamatti erku jira harfii ghiin maashaallah harfii ghiin akkaataa lamatti erku jira maashaallah umurayyaan olsika isin jaanii eenyu jazaakallaa jette ayyee harfiin egaa if isinii galu jiraansa maashaallah amma yaa rabbi naa galchiif yaa rabbi ilmaan kiyya kanaaf naa galchiif yaa allaahi anilleen dadhabbii irraa hafuuraan baafadha yaa rabbi qaceeloon naa galchiif oguu isinii galee bara anilleen hafuuraan baafadha rabbi ijaa yoo isinii galuu baate qalbiinis na cabxii akka edaattiin aaree lolaa yaa rabbii kiyya narraa galchiifta ayyee takkaan irra deebi'a akka qaceeloo isinii galuuf harfiin lama barreeffama keessatti tuqaa takka takka qabdi bikkatti wal fakkaattu jira san akka waliin fakkaanne boca isaanii akkaataa itti baasuun laalu deemu harfiin lameen laallu harfii faatii fi harfii ghiiniin je harfii faatii fi harfii ghiin faan tana beeyna ghiinis tana beeyna barreeffama boca gabatee qubee araba 28 taniin kana keessatti faan tana qofaa jira ghiinis tana qofaa jira kana lameen beeyna kophaa gisee jiran amma dabalata tuni barreeffama kitaaba Usmaan ibnu Affaan barreesse akkaataa itti qaraamu adda addaa boodarra garaagarummaa quraanaa maaree dhufe jee Usmaan ibnu Affaan seenaa san gaafa Usmaanii fi Majiidii barreeffama ibsuu barbaadee seenaa san himee achirra bal'inaan adda isinii baasa ammaaf barreeffama Usmaanii jaamaa kitaaba Usmaan ibnu Affaan jechuudha Majiidiis kaan achi ilaalla barreeffama Usmaanii keessatti harfiin ghiin haala kanaan teessi kophaa gisee dhuftu ghiin kophaa gisee dhuftu akkana teessi barreeffama Majiidii keessatti kophaa gisee dhuftu harfiin ghiin akkana teessi rog-sadee gubbaarraa qabdi tiraayingil jennaan eegas booda bocni isaa akkana ta'a bocni biraan waan biraan qabu akkanatti waan biraa fakkaattu asiin bakka biraa taate kanaafu kophaa gisee dhuftu harfiin ghiin kitaaba quraanaa keessatti akkana ni garra dabalata akkanattis ni garra hayi wanni kana fiduuf ghiin kana qofaati tunoo maali qubee biraa bee haala maali jettee akka mataa si garan galchineef dirqama dabalaa qabdu kitaaba quraana qara'uudhaaf bocasii tuni maali jennee addaan baruun dirqama parsantii 98 jee kana beekuun ayya kanaafu harfii ghiin kophaa gisee barreessinu kana ammallee dabalata ghiin akkana kophaa ni barreessin faa akkana barreessin ammoo hogguu gara boodaatiin dhufte faan bikka sila akkana gacufu kana akkanatti goonaa barreeffama biraatu as duraan jira jechuudha Usmaanii keessattis Majiidii keessattis akkana garra harfii faa barreeffama Usmaanii keessattis barreeffama Majiidii keessattis haala kanaan garra boodaan gisee dhufan yoo akkana dhufan boodaan hin jennu boodaan dhufuusi wanni itti beeynu goolabbii barreeffamni duraan akkana deemu kun ol maree jira asii achiin deemuu qubee biraa asiin natti hin fidinaa hin fedhuu jiru jirti wanti tun kanaafuu faan eegeessii tuni mataasii yoo jenne
faan mataas yoo jenne eegeessi ol maramtee jirti. Asii achiin hin kutuu jedhu jirti. Kanaafuu boodarra jirti jechuudha. Egaa eegeen qubee faa ol maramtee jiraatte dirqamaa gabbuusuu hin dandeenyu. Yoo eegee fuula keessa dhodhootee akka boofaatti walaafan nu maxxansite yookaan naachaafaatti. Kanaafuu harfiin faa boodaan jirti. Sababni maraan kun ol garagalee jira asii achi deemuu hin danda'u boodaan jirti jennaan. Tuqaa qabdi. Hayyee harfiin riin barreeffama Usmaanii keessatti boodaan jirti akkanatti. Harfiin riin haala kanaan boodaan jirti. Bana qabdi. Banaa siin cufne. Hayyee barreeffama Usmaanii keessatti barreeffama Majiidii keessatti ammaas boodaan hogguu dhuftu. Barreeffama biraa siin jira qubee feete haa taatu. Asiinis qubee biraatti feete haa taatu. Biraa siin jira. Kanaafuu asii achiin wanni as been jiru. Asii achiin wanni as been jiru. Akkuma qubeen faa akkana falmattetti maraa ol garagalchitee falmattetti qubeen gayniis maraa siita duraan asiin achi ni kutti jennee ilaallu. Lakkiin kutu anis akkuma faattiin didaa. Imbii ashaaffareenyi afaan Amaaraatis ni hin beekaa. Zarraaf guddi footogiraaf bafootokoppii barraaf jettee nuti jirti. Boodaan jirti jennaan maaliif eegeessi gabbuutee jirti akkuma duraanii taa'u jirti. Harfiin riin boodaan gisee dhuftu boca kanaan garra takka barreeffama Usmaanii keessatti. Barreeffama Majiidii keessatti ammaas boodaan gisee dhuftu akkana garra. Boodaan gisee dhuftu akkana garra. Akkamitti tiriyaangil rogsadee digirii wal qixaati fakkaatti. Akkasumatti eegeensi akka duraanii boca duraanii waan jirtuuf jecha qubee biraa siin jira boodaan jirti jennaan. Hayyee wanni garaagarummaa isaa lameenii kana wanni ijoo jiru kun isinii galee dhibbarraa dhibba isinii galee jetti yaada. Ammoo qabxiin guddoon takka wanni asirra garaagarummaa isaanii barbaadu jiruuf tuqaa takka qabdi tunis tuqaa takka gubbaarraa qabdi. Garaa bikkitti wal fakkaatanii jira. Garaagarummaa isaanii bikkitti beeynu ammarraa eegalaa yoo isinii galee jiraate amma isinii galee jira. Qalbiin na hordofaa. Mee qalbiin na hordofuu jiraachuu keessan ilillii ol ergadha. Qabxiin amma isiniif ibsu akkaan isinii ibsuu barbaadu asirraa. Eega kun isinii galee asirraa eegaleeti wanni dhibbarraa dhibban na hordofuu qabdan. Yoo hamma duraa isinii galee ilillii qofa warri isinii hin galiin lakkoofsa 9. Dafaagaa yoo isinii galee jiraate maashaallah yoo isinii galee maashaallah naa jabaattan ilmaan kiyya. Haafiz Qaasim Makkidaa binti Islaam hayyee warri isiniin galiin warri ammaan tana ol seentani. Deebisaa laaftuttiin isinii deebisa. Hayyee warri ammaan tana seentan durarra waan isiniin galle jecha wanni gootan viidiyoo kana sheer godhadhaa. Viidiyoo kana sheer godhadhaati inshaallah irra deebitanii ilaaltan maashaallah. Amma immoo suuraa tan akkanattuu ilaaltan ijumaanuu ilaaltan taa'umsasaa isiniif gala. Kanaafuu warri isiniin galii warri 9 barreessitan jazaakumullahu khairal jazaa. Maaliif namaan kanaaf hin gallee nama sagantaa boruu keessatti inshaallah riviizhin godhaatiin deema wuli. Viidiyoo kana sheer godhadhaatii taayimlaayinii keessan irra deebitanii ilaaltan hedduu galatoomaa. Amma wanni fardii ilaaltan warri isiniin galiniis amma isiniif gala. Warri isiniin galiniif amma isiniif gala jeetii yaada. Akkasumaan jeebar boodaalaaleen inshaallah. Hayyee qabxiin arraan tana laallu qubeen faatii fi qubeen vayin barreeffama keessatti tuqaa takka qabanii wal fakkaatan. Garaagarummaa isaanii akkamitti baasnaadha amma. Hayyee tun beekamaadha. Faa hojii walitti hin dhiyaattu. Boodaan jirti
kophaa jirti walitti hin dhiyaattu. Tana barreeffama Usmaanii keessa ka jiru kana wanni nu duraru hin jiru. Kana tunfaa wajjiin konfliktiin uumtu rakkoon uumtu jennee bira dabarra. Qubeen lameen tan barreeffama keessa wal fakkaattu garaagarummaa isaanii adda baasnu kanaa fi kana. Jara lameen kana garaagarummaa isaanii baasa. Akkamitti adda beeyna? Tamtu faadha, tamtu qoyni. Tun garaagarummaa siinuu dhibuqa. Banaa qabdee sirraan. Tuqaa qabdi, tunis tuqaa qabdi. Garuu tun maraadha. Tun banaadha. Ta banaa qabdu qoyin jennaanii tan cufaa qabduun faa jennaan fixanne kan akkana bira kun. Kophaa dhuftus boodaan dhuftus. Ayyee barreeffama Usmaanii ka jennuun haala kanaan gulamna. Kana lameen fudhannamma kana lameen gabbaasan. Bocni tun akkana miimii fi aayin itti deebina. Miimii fi aayin itti deebina. Ayyee qabxii tuqaa faa fi gayit kana fudhan. Faan barreeffama Usmaanii keessa ni jira, barreeffama Majiidii keessa ni jira, lachuuttuu ni jira. Ayyee isaan kana lameen fudhan. Faan kophaa dhuftu. Akkana dhufti gayin kophaa dhuftu tun. Tana bira kunne tun laaftuudha nun darartu garaagarummaa isaanii waan beeynu jecha gayin ni beeyna tana duraanuu. Amma wanni nu dhibu barreeffama kitaaba keessa wanni dhubu kanaa fi kana. Jara lameen kanaatu hedduun walitti nama fakkaata. Kanaafuu akkana ilaalla. Harfii gayin kophaa gisee dhuftu. Harfii gayin Usmaaniyyaa jennaan. Harfi غين harfi غين harfi غين أي harfi غين harfi غين kophaa gisee dhuftu akkana. لا alaga finaati osoo ati jirtu ijoolleen kutaa jeeqi kanatti. Ayyee faan laala kophaa gisee dhuftu faan maraadha. Mataan sii maraadha. Eegeensi ol gara oliit jirti. Faan tuqaa takka qabdi, tunis tuqaa takka qabdi gubbaarraa. Garaagarummaa isaanii kophaa gisee dhuftu akkitti beeynu. Maraan sii eegeensi ol jirti. Mataan maraadha. Kun ammaas mataan maraadha. Tuqaa takka mataarraa qabdi, tunis tuqaa mataarraa qabdi. Eegeensi gara jalaan maraadha. Tuniin hundiftu kophaa gisee dhuftu. Ammaas hogguu boodaan dhufte maraa gama jalaa kanaanii barreeffama keessatti akkana dhufti. Faadha jennaan akkana teessi. Kunis maraa gama jalaa kanaanii akkana teessi. Ghiin jennaan ghiin faa ghiin ammallee boodaan gisee dhuftu nun dhibdu. Boodaan gisee dhuftu nun dhibdu. Eegeensi akkuma duraanii boodaan maraadha. Tunis ol maraadha. Eegeen ghiin ammaas jalan maraa boodaan dhufti nun dhibdu. Ammoo wanni dhibbarraa dhibbatti hordofuuf deemnu amma iddoo tana laalla. Madaalli isaanii bikkilaaluu deemnu bikka tana. Yoo boodaan maraan akkana dhufe yeroo hunda faa jennee bira qunnaan. Tunis tuqaa gubbaa qabdi. Mataan akka tokko imaamata akka kiyyaa kana qabdi tun. Laala qubeen ghiin mataan si imaamata akka kiyyaa kana qabdi laalame.
Nan fakkaattu. Akkana gunjee nan fakkaattu mee olii nama daalaaqa. Tuqaa takkitti sarka kiyyaa. Ni laalaaqa olii fakkaannu mee nan agartanii isaa. Qubeen tunii fi olii fakkaannu laal. Mataan si kana akka mataa kiyyaa kana godhaati. Kana hojii harka kiyya kana eegee si godhaa laal. Olii fakkaannu mee. Tuni tuqaa takkitti isa. Egaa kana fakkaatti amma wani madaalli keenya wani waliin madaalaa laallu maal ta'uu qaba? Madaalli keenya waliin madaalaa deemnu maraa tana keessa ka jirtu qofa waliin madaala. Maraa tana keessa ka jirtu waliin madaalla. Hayyee akkamiin madaalla yoo jennu taate boodaa yoo jiraatte amma madaalli dura jidduutti bikki nama dhibtu. Qubeen faatii fi qubeen riin barreeffama keessatti ogguu jidduu dhuftu akkaan nama dawwaqti. Jidduu laalla. Amma garaagarummaan kun nama dhibu jennee jira. Amma inni irratti xiyyeeffannu jidduu laaluudhaan duratti taa'umsa mataa isaanii kana laaluu qabna. Taa'umsa mataa guluula mataa irraa qabanii imaamata isaanii laaluu qabna. Imaamata isaanii kana laaluu qabna. Warra ta'e Rosmaayilaa shooqiinuma fakkaatee dhufee way good. Taraatti aantu ilmaa guddaa akka ummata wantaa sanitti marree dhufa ummata Suudaan sanitti. Hagijena yoo as jalaan achi jaaja'u asiin kana qabee guf wadees na deebisu guddaa. Gizee ifirraa lafa kaayifaadhaan isin qaraayisee ogguun asirra dhiyaadhu ifirraa lafa kaayitiin ogguun ifirra deebisee isin qaraayise. Hayyee kun amma xiqqaadha. Haya amma faan mataan isii maraa nagayaati. Maraa nagayaati. Zeeroo fakkaatti. Takkaa'u mataan xiqqaadha. Tafaa. Maraa taatee dhufti. Maraan san yoo guddisnee laallee zuum goona. Yoo mataasi kana qofa zuum goone faa kanaa zuum goona. Gayin tayyannuun tana zuum goona. Hayyee mataa faa kanaa fi mataa giin zuum goonee baasnee jirra. Amma dhimmi keenya faa fi giin barreeffama keessa wal fakkaatanii akka naman dawwaqne garaagarummaa isaanii ilaalle jenne. Giin akkaataa lamatti ta'a barreeffama Usmaan ibnu Affaan keessatti giin akkana garra barreeffama Majiidii keessatti haala kanaan garra. Kunii fi kun wanni nama dhibuun jiru giin barruu Usmaan ibnu Affaan keessa beekamaadha. Majiidii keessatti barreeffama Majiid keessatti akkana dhufaa faa fi giin hedduu wal fakkaata. Wal fakkeenya isaanii barreeffama keessa dubbisuudhaaf wanni addaan baasnuun maali jenne mataa kana boca mataa kana laaluu qabna. Qubatti yoo dhufte maraan tun eegeen ol garagaltee jirti naman dhibdu. Giinis qubayyoo booda dhuftu quba dhuftu eegeen garagaltee jirti naman dhibdu. Ammoo walakka gisee dhufan dhibbarraa dhibbatti nama dhiban. Kanaafuu wanni xiyyeeffannaan keenya garaagarummaa mataa isaaniiti. Tuqaa takka gubbaa qabdi tunis tuqaa takka gubbaa qabdi. Hayyee barreeffama jidduutti yoo dhufte ni ilaalla. Ammoo garaagarummaa osoo jidduu san hin barreessine booda waan kana dhimma kana dura dubbachuun qaba. Mataa faayoo laalle maraa geengoodha. Mataan faayoo laalle maraa geengoodha. Geengoodha. Tatuqaa mataarraa qabdu tun imaamannisii geengoodha. Imaamata xiqqaa jechuudha. Kanuma kana maratan akka ishee kana marfaan kan biyya kana kaayatee deemusan. Ammoo giin tun imaamata akka xiyyaa kana maratte Suudaanii dhalattee saaban. Isiintu Suudaanii dhalachuun ooltu. Imaamata Suudaanii guddaa san kaayatee akka xiyyaa kana. Ani garuu Suudaanitti hin dhalanne Haramaatti hin dhalanne. Isiintu Suudaanii dhalachuun ooltu ni gaafanna booda. Gaafa harfi haati yoo waliif finnu xiqqatti dhalatte gaafanna ni himsiisna gaafa san. Yoo diidde finaatii alaqaan dhiiraatii fi dhiirarraa usee maasa asanaliitti isa dhiirri ni gaafanna na yaadachiisaa gaafa san.
Ayyee bocini mataan faa tuqaa takka qabdu maraa dhageen gooda. Taasiitun roog-sadeedha. Roog-sadeerraa illee mataa isaatti ta gubbaa tana laala. Laala. Harfiidha. Mataan bikki tuqaan jirtu tun harfi giin yookaan aayinilleen akkasuma barreeffama keessatti gizee akkana dhufti. Kana bakka haani laalla gaafa haafi giin goonu. Kanaafu ammaafonni qabannu. Jala kanatti laal geengoodhaan jee faan mataan sii geengoodha. Harfiin giin asiin roog-sadee gama jalaati. Guutumattuu roog-sadee jennaan. Guutumattuu roog-sadeedha. Egaa joomeetirii keessatti herrega ASA angle side angle jaanii jira. Ammallee angle triangle gisee measurement isaa laalu angle degree asii angle degree asii side hajennuun as ilaal. Kana walitti idaan angiliin degree asiiti roga jechuudha. Roga maa jennaan taa'umsa jennaani. Roga warri afaan oromootti herrega baratanii beekanii afaan oromootti hin baran ingiliffaan baradhe. Angle side angle roga maa janii waan hin beeku. Side angle egaa waa sadeen kana xiyyeeffanna. Angilii qaba, roga qaba asitti. Ammaas roga qaba fiinxalameeniin. Roga qaba digirii biraatisan. Kun ammoo rogan qabu. Rogni isaa qara akkanaa kana rogan qabu. Zeeroodha yookaan geengoodha. Kanaafuu faan tuqaa takka gubbaa qabdii akkitti barreeffamtu. Geengoo taatee barreeffamti mataan isii. Harfiin gaayin tuqaa takka gubbaa qabdi. Garuu cinaacha lameeniin angilii qabdi. Roga qabdi. Jallisiitis roga qaba. Cinaacha lameeniin roga walqixaa qabdi. Jallisii roga biraati. Fakkeenyaaf 180 yoo jenne tiraangiliin tokko digirii 180 qaba yoo jenne as yoo 120 goone gamana digirii jalaa 120 yoo goone 60 bikka lama yoo hirre 30. Kanaafuu digiriin asii 30 yoo ta'e digiriin asiitii 30 ta'uu qaba. Kuni 30 ta'uu qaba. Digiriin yookaan rogni boca bikka tanaatii fi rogni boca bikka tanaa wal qixataa. Maalitti barreeffama majidii keessatti harfiin ghiin bocni mataasii digiriin asiitii fi digiriin asii wal qixa ta'uu qaba. Hajalaa kun irra bal'aa ta'uu qaba. Kun immoo guutumattuu digirii 360 ta'a. Faan digirii 360 ta'a. Akka herregaatiin kaalkuleeshinii hojii deema. Faan irraan deebi'a. Faan geengoodha. Mataan sii zeeroo tajennuun yookaan duwwaa tajennee eegalu mataan sii. Kunis qubee biraa bakka bu'aa. Hayyee guututti digirii maraa kana yoo ilaalle digirii 360 qabata. Harfiin ghiin rog-sadeedha. Rog-sadeen digirii isaa oguu walitti daballe 180 ta'a. Hayyee sanii olis ta'uu mala ammaaf digirii kanaatti 180 godhachuu qabna. Asiin rogni gama jalaa kun bal'aadha. Akka seera herregaatti angil saayid angil ta'uu qabaan jee harfiin ghiin oguu majiitii keessatti oguu barsinu harfiin ghiin angil saayid angil roga maal jennaan ciraacha waan feenee waa jennuun herrega afaan oromootti hin baranne. Kanaafuu digiriin asiitii fi
roogni asiitii fi roogni asii akkaataa tokkotti wal qixaa asiinis digriin tun bal'aadha garuu roog-sadee kana keessatti mataan kun akkanatti hin barreessinu mataa kana sarara diriiratti hin barreessinu karbii goona akkanatti ayyee garaagarummaa boca isaanii ni agartan ayyee kanaafuu kuni isinii galee jeetii yaada yoo isinii galee osoon jidduun gizee dhufan jee hin goone duratti osoo jidduun hogguu dhufan jee hin goone duratti yoo isinii galee warri isinii galee eewwaa kofa jennaani saayidii kofa sirriidha kofa maashaallah galatoon roga kofa roga ayyee harkadhee jazaakallaa hedduu galatoon angiliin roga saayidiin kofa angiliin roga kanaafuu roga taakka kofa waan kana kajennu kana saayidii kana roga ammallee dabalata roga jazaakumullahu khairal jazaa obboleessa kiyya yookaan obboleettiya warreen naaf sirreessitan ayyee golboo karbiin golboodha ayyee karbiilleen golboo jechu golboo maashaallah akkanaa bar karbii kajennuun kun golboo jechuudha diriira osoo hin ta'in golboo gu jenne karbii kan hin jedhuun golboon akkana laal cinaa gizee akkana ta'a akkana ta'eeti golboo kajennuun kanarratti mataa giindoo godhuudhaaf roog-sadee asiin uumna roog-sadee uumnaa akkana dhufa mataan giin akkana dhufa maashaallah mataan giin haala kanaan dhufa golboo gubbaarraan goona eegasiin golboo kanarratti roog-sadee uumna roog-sadeen kun maal ta'a akka herregaatti roga asii roga qabna rogatti aansinee kofa qabna saayidii ka jennuun ammallee dabalata maal qabna isaan sadeen kana waliin laalla roga lameenii fi walakkaa kanaan ka jirtu kofa ka jennuun yookaan angilii lameenii fi saayidii jidduu jiru boca kanaan teenya giin harfiin gaayin mataan siitii fi tuqaan sii akkana garra barreeffama keessatti harfiin faa ammoo harfiin faa maraa tana gubbaanii deengoo kana gubbaanii tuqaa takka qabna garaagarummaan isaanii haala kanaan beeknaa jechuudha. ayyee akka sadiitti si barreessaa laale afaan keetitti siiqetiin huruufa jechuun barruu qubee harfii jechuun qubee leetar qubeelee afaan oromootti hedduudha harfiin takka huruufni lamaa olii qubeelee leetar kan leetars deebisa si deebitee namni amma gaafatte afaan arabiitti akkana afaan oromoo afaan ingiliffaatti maali jettu si deebiseensaa feenaati viidiyooni qabdaa mi'atis alaqaa taateeti kutaa jeeyitaa qoy
Hayyee oguu jidduun dhuftu laallaa yeroon tiyya dabarteewu. Yeroon tiyya dabarte. Hayyee maashaallah hedduu galatoomaa. Garaagarummaan faa fi ghiin bikkitti adda madaallu jidduun oguu dhuftee fi amma dhimmi asitti zuungone onni ilaalle garaagarummaa sanii faan yeroo hunda zeeroo yookaan geengoo gubbaan tuqaan takka dhufti. Ghiin yeroo hunda boca tanaan rog-sadee gubbaa irraan karfii yookaan maal jennee irraan fadhe gaanfanii jalaa bade. Kanaan dhufa. Yoo jidduun dhufan akkitti garuu gabaabinaan deebisaa laaftutti. Yoo jidduun dhufan faan hogguu jidduun dhuftu akkana dhufti. Ghiin hogguu jidduun dhuftu akkana dhufti. Kanaafuu barreeffama keessatti yoo tuqaan takka geengoo gubbaan jiraatte faa jennee baruu qabna. Jidduutti wal fakkaatti. Waan walqixa qabdi laal. Miila shafoo isaanii akkana jee kana walqixa qaban. Ni agartan. Isaan lachuu shafoodha. Faanis ghiinis miilli lachuu shafoodha. Akkani moo shafoo qofaa miti. Raaparoota yoo jechuu deemaniisa. Anifaa ittee tuna. Ani ghiin jedhu jiraasa. Walli su jiraniisa raaparootaansa. Waa ajaa'ibaa bara. Wayita isaanii qubee tana wallaallee bara barananii wallaallee bara. Harfiin faa miila shafoo gootee maal jechuu jirti? Anifaa dhaltuu dhaartu. Anifaa jennaan kunoo. Ani ghiin. Lolu jiran beektaa. Egaa tuqaa mataarra kaatanii raapara oomishu jiran. Qubeen faa jidduun hogguu dhufan boocin isaanii miilli isaanii akkana wal fakkaataa. Tuqaa takka wal fakkaatu qabanii banaa asiin qabanii asiin banaa qaban. Garuu garaagarummaan isaanii tuni yoo zeeroo fakkaate yookaan geengoo taate tuni rog-sadeedha. Yoo geengoo irraan tuqaa qabdu agarree faadha dhibbarraa dhibbatti faa jennee dubbisna. Yoo rog-sadee kana agarree ghiin jennee dubbisna. Rog-sadeen kun akka kanattis dhufuu ni danda'a. Banaa ta'ee dhufuu ni danda'a. Akkanattis cufaa ta'ee dhufuu ni danda'a. Banattis ni jira, cufattis ni jira. Darsii irraa fixannee jirra. Waan dubbadde keessaa viidiyoo buusadhaatii sheer godhadhaa taayimlaayinii keessan irratti laala. Ta'eedaa har'a isinii qabaleetiin jeetii yaada. Egaa edaa waniin akkasii fuula guureef jee akkasitti isinin dubbisu yoo kutee dhimma keessaniif maal jechuun kiyya viidiyoo irra namni tokko kan viidiyoo irra deebi'ee ilaaluun isa dabbartuu jira. Laayivii san qofatti hordofuu barbaadu jira. Kanaafuu namni san booda irra deebinees hin beeku amala isaa yoo dhimma kiyya jeetti yaade waan isa dabre sheer godhatee irra deebi'ee ilaaluun isaaf waajiba. Ani waaniin irra deebineef jecha barnoota dabre keessatti yoo na gaafattan viidiyoo sallaali waaniin jee ajiji dabarsu jecha. Kanaafuu itti yaadaa yoo laayivii jiraattan qalbiin hordofaa. Yoo isinii galuu baate viidiyoo sheer godhattan irra deebi'aa ilaalaa isiniin jaa. Jazaakumullahu khairal jazaa. Har'a yeroo fixeetiin jira. Sagantaa boruutiin walitti deebina. Harfi haftee walitti deebina. Maaliin jechuu fedhe? Inshaallah sagantaa Majiidii fi Usmaanii waan jiru gizee bakka isaanii ilaali seenne barreeffama boca isaanii finnee gizee boca isaanii finnee eenyu irratti eegalla? Barreeffama Hamzaa irratti eegalla. Hamzaatul wasil, hamzaatul qaxaa jennee jirra. Hamzaan tun aliif jennu san. Hamzaa tajennuun tana. Aliif tajennuun tana. Isin tun maalirraa muramtee baate bakka isin ilaalla. Hujii adda addaa dila qaban. Tunis hujii dila qabdi. Tunis hujii dila qabdi. Maddaa osoo seenne duratti maddaa hojii wal qabdu jecha isaan kana ilaalla boca kana dura finne. Kanarratti Majiidii fi Usmaanii wanta isaanii eegaan dubbadde booda waan kanaa wajjin bal'inaan waliin madaalaa deemnaa dhibbarraa dhibba isinii gala jeetii yaadaa boca. Wanni akkasii yeroo amma boca taa'umsa bocaa akkasii jirra. Ammallee taa'umsa bocaa keessatti Hamzaan akkamiin dhufti, Aliif akkamiin dhufti, hujii sii maali maal
gaafa sallallaa inshallah kanaafu nageettiin isiniin jaa yoo yaada qabaatanis yaada keessan akkaan isiniin jeetti qopheeffadhaa jazaakumullahu khairan jazaa hedduun isin jaaladhaa yoon aaree hin aaru yoon lolees yoon fuula guuree buukkalee taa'es waan biraatti miti dhimmuma keessaniif jechaan akkasitti kossar isinii jaa kanaafu wareema dhuftanis waalaikum salaam kanaafu nu qaraasisuu dhiisuu fi Ismaa'eel akkana jettanii qalbiin cabinaa ani isiniif jechaa miqanii isin barsiisu borusaa sadittiin seenaa namni maali boru salaasaadhaami borusaa sadittiin seenaa uruufa ayyee ani isiniif jeetii barkanii isin qaraayisu rabbii jeetii isin qaraayisa kanaafu isinii galuu baatus dhimma kiyyaa miti sannan laalchisu wamaa alayya illa albalaagul mubiin awwaniin irra jiru beekumsa rabbiin na beeksise isinii gaggeessuudha garuu namni tokko waan laffee bu'aa laffaatii isaa sangizii arge ni gammada jechumaafi malee oguu isin akkasitti jabaattanii deebisaas deebistanii hoyoo jettan san hanqam takkaan gammadanii beeytanii haaliqaa beeka kanaafuu hamilee biraa akkaataa itti isinii galchuufi waan biraallee kan biraata isin barachuu barbaaddan hundaa akkaataa itti isin barattaniin itti yaata kanaafuu qalbii yoo na hordoftan inshaallah anillee hedduun gammadaa isin bohaarsaatiin isin qaraayisaa garuu isinin ani Ismaa'eel nu dhiisuuf deemaa jettanii qalbiin cabinaa ilaanqaan duutti isiniin qaraayisa jee baallama isinii seeneetiin jira baallama diiguun munaafiqummaa irraa inshallah warra baallama diiguu rabbiin nu godhini abshinii duwina inshallah hedduu galatoomaa ilmaan kiyyaa barattoota kiyyaa jazaakumullahu khairal jazaa hedduun isin jaaladhaa ilaanqa sagantaa boruutii rabbi nagayaa waliin deebisutti nagayaan naaf jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu viidiyoo kana irra deebi'aa laalaa qacelloon laalaa harfii tana irra deddeebi'aa harfii taniin jee hundaa'u irra deddeebi'aa laalaa hedduu galatoomaa nagayaan naaf bulaa kaa isin bira halkanii kaa isin bira guyyaatis nagayaan naaf oolaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu